Akkam jirtu maatii Oromoo Book sagalee kitaaba video lamaffaati walitti deebineerra har'ammoo website oromobook.com irra kitaabota jiran dabareedhaan review goona. Har'a dabariin kitaaba Wabii Kabbadaatiin barraa'e Irboorichaadha. Kitaabni barreessaa Wabii Kabbadaatiin barraa'e kun kan inni barraa'e bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo ta'u gara sagaleetti jijjiiruudhaan website Oromoo Book irra kan isiniif kaa'e barreessaadhuma kitaaba sanaa Wabii Kabbadaadha. Wabii Kabbadaa baay'een keessan hin beektan yoo ta'e barreessaa kitaabaa, barreessaa tiyaatiraa kana malees immoo barreessaa fiilmiiwwan gaggabaaboodha. Nama tiyaatira Oromoo fi aartii Oromoo irratti shoora olaanaa taphachaa jirudha. Wabii Kabbadaan tiyaatiroota inni barreesse keessaatii kanneen akka Ujubee, Ganamee fi Miila Bakarii hangafummaadhaanidha kan isaa waamaman. Kana malees immoo baay'ee keessan kan beektan short movie yookaan immoo fiilmii gabaabaa Bariif jedhamus kan barreesse uummata biraan ga'e Wabii Kabbadaadha. Tiyaatiroota kana magaalota Oromiyaa keessaatii iddoo garaagaraatti stream kan gochaa ture. Wabii Kabbadaan magaalota kanneen akka Finfinnee, Adaamaa, Shaashamannee, Bishooftuu fi Naqamtee kana malees iddoowwan garaagaraatiif tiyaatiraa fi fiilmiiwwan kana agarsiisaa ture. Egaan waa'ee barreessaa kitaabaa Irboorichaa wanti kan biraan immoo kunooti. Fiilmiiwwan kanneen akka Imimaankoo, Simboo kana malees immoo tiyaatira hedduun keessan jaallattan Fiqaaduu Daadhiitiin barraa'e Dungoo irratti taatoo ta'uudhaan hojjeteera. Egaan ammamoo kitaaba isaa jaallatamummaa guddaa horate Irboorichaa oromobook.com irratti maxxansuudhaan haala salphaatiin akka argattaniif karaa isiniif baneera. Egaan gara kitaabichaatti haa deebinuti. Akkuma isinitti himi kitaabni kun kan inni barraa'e bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaattiidha. Yeroo gabaabaa keessattis jaallatamummaa guddaa horateera. Amarratti illee gabaarratti hin jiru hundumti isaa maxxanfamee gurguramee dhumeera. Kitaabni kunis qabiyyee asoosamaa kan qabu yeroo ta'u seenaan isaas immoo waggoottan 500 ol gara duubaatti deebi'uun jaarraa 16ffaa keessatti bittaa fi gurgurtaa garboowwanii irratti kan hundaa'edha. Seenaan isaa jechuudha. Fi galtanii oromobook.com irratti dhaggeeffachuun keessaniin dura mee qabiyyeen kitaabichaa moo akka taanutti isiniif dhiyaata. Seenichi kan inni jalqabu jaarraa 18ffaa keessattidha. Dargaggeessi Dooyyoo Liiban jedhamuu fi durbeen Bissii jedhamtu qe'ee isaanii Abisiiniyaarraatii humnaan fuudhamanii garbummaaf gurguraman. Kaampii garbootaa cimaa keessatti kan hidhaman jarreen lamaan kun guyyaa keessaa gaaf tokko mudannoo ajaa'ibaa wal baran. Akka bishaan waraabaniif erga dirqamaniin booda Bissiinis innis eegdotaan marfamanii gara lagaatti geeffaman. Achittis Dooyyoo Liiban Bissiidhaan yeroo jalqabaaf arge. Halluu gogaa miidhagaa mataa ishee maramee jiruu fi gogaa isheen kaawwattee jirtu yeroo argu qalbiin isaa fuudhame. Yeroodhuma sana jaalalaan kufe. Isheenis ni jaallatteen. Walitti dhufeenya isaan uuman gadi fageenyaan kan ibsu kitaabni kun iddoo baay'ee laphee nama raasu. Wal qabatanii kaampii sanaa baduuf yaalli isaan taasisan fi erga halkan tokkoof badaniin booda eegdotaan qabamanii yeroo isaan deebi'an haala nama onnachiisuu fi garaa nama raasuun kaa'eera. Jaalalli Dooyyoo Liibanii fi Bissii asirratti hin dhaabbatu. Kaampii sana keessaatii gurguramee bahuu fi Bissii irraati adda bahuu waan hin barbaanneef Dooyyoo Liiban amala rakkisaa baase. Akka namni kamillee isa bituuf fedhii hin godhannetti. Sababa kanaafis ulee fi reebichi hamaan irra gahaa ture. Haa ta'u malee miidhama isaa danda'ee jaalalaaf wareegama guddaa kaffale. Bissiin immoo isa caaltee argamte. Namni akka ishee hin binnee fi Dooyyoo Liiban irraati adda akka hin baaneef amma qaroo ishee harka isheetiin balleessitutti geesseetti. Egaan wareegama kana hundaan booda maaltu uumama laata? Kan fedhe ta'ee namni isaan bitu ni argama moo achi keessaa miliqanii jireenya mijaawaa jiraatu? Seenaa guutuusaa oromobook.com jala seenuudhaan kitaaba Irboorichaa guutuusaa sagaleedhaan dhaggeeffachuun ni dandeessu. Kitaabni kun kitaaba baay'ee gaarii bara 2015 jedhamuudhaan kan Odaa Award irratti kaadhimame yeroo ta'u tokkoffaa ta'uudhaan injifateera. Kanaafiyyuu injifataan kitaaba gaarii bara 2015 Odaa Award Irboorichaadha jechuudha. Egaan qabiyyeen yookiin tireelariin kitaabichaa akkuma argitanidha. Erga dhaggeeffattanii booda immoo galtanii Oromoo Book irratti dhaggeeffachuudhaaf waan jirtan natti fakkaata. Kanaafiyyuu Google keessan banaa oromobook.com jechuun galuudhaan register godhaatii bilisaan kitaaba Irboorichaa dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Akkaataa itti fayyadama websaayitii Oromoo Book immoo viidiyoo isa darbeerra isiniif kaa'eera.
Kana malees immoo description irra isiniifan kaa'a. Kana malees immoo yaadaa fi wantoota jijjiiramuu qabu jettanii yaaddan comment irratti nu barreessaa. Nuti immoo hatattamaan furmaatatti barbaanna jechuudha. Egaan viidiyoo har'aa akka jaallattan abdii guddaan qaba. Subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamuu akka hin daganne. Kun Oromo Book sagalee kitaabaadha. Kan isin waliin ture immoo ana beekaadha. Amma yeroo ta'an walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.